kanatti aansinee obbo Guddinaa Ibsaa asitti gara waltajjiitti nu dhufanii keessummoota keenya kabajamoo akka gara waltajjiitti nu affeeranii fi akkasumas immoo sagantaa itti fufuu akka isaan wal nu beeksisanii fi gara waltajjiitti nu affeera. Toma, bagana kan nuftuun lumti keessanuu mana adda bilisummaa Oromoo bagana kan nuftanii gaddeertu kaanuutti bagana kan nuftanii sin jennaa lumti keessanuu bagana kan nuftanii qophii keenya kana ta'a dura hayyuu dureenii haasaa gabaabaa nu godhu waraqaa isaatiif kan ta'u achii booda gaaffii deebiitu ta'a. Achi booda yeroo muraasaa fi boqonnaa fudhannaa achi booda yaadatti yaada adda addaa fi maree godhannaa jechuudha. Jaal Daawudiin gaafa namti keessan beektu waan isinitti himuu baay'ee hin qabu. Jaal Daawudii jireenya isaanii guutuu qabsoo uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromoo kan gaggeessaa turanii jireenya isaanii kan itti kennanii jalqabumaa jalqabee yeroo dorgummaa isaaniitii jalqabee mana barnootaatii Wiingeetii yuunivarsiitiidhaa achi booda akka miseensa Maccaaf Tuulamaatti achi keessa immoo booda immoo miseensa adda bilisummaa ta'uudhaanii warra yeroo jalqabaatii fi damee dhiyaa warra saaqanii adda bilisummaa Oromoo karaa waraansa warra saaqanii waraana keessattis immoo akka itti gaafatamaa waraanaa damee dhiyaa ta'uudhaan kan hojjetaa turanii kanaafis kan isaan yeroo kanaanis summiidhaan waraana irratti qabamanii summiidhaan nyaachifamanii jireenya isaanii amma gaagaamuu amma ga'utti achi immoo mana hidhamuudhaan mana hidhaa keessatti dararama guddaan kan irra ga'ee achi ba'ee mana hidhaa kana cabsanii ba'uudhaanii osoo murannoo guddaadhaan waraana adda bilisummaa Oromoo dhiyaa jiratti deebi'anii keessatti qooda fudhachuudhaanii waraana hamma geggeessutti yeroo ce'umsaa sanas akka hoogganaa olaanaadhummaanii kan hojjetaa turanii amma adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa bahaa bayii guddaa keessa kan darbe jireenya
dhaaba kanaa jiraachisuudhaan addanaan kan ga'anii amma immoo haala kennameen akkuma sagantaa adda bilisummaa Oromoo irratti kaa'amee jiru garee uummata Oromoodhaa hiree ofii murteeffachuudhaan yoo danda'ame hamma danda'ametti karaa hundumaa taanaan yoo danda'ame immoo karaa nagaa argamsiisuuf kan jedhuuni amma biyya galanii akka uummanni keenya hiree isaa ofii isaatiin akka murteeffatuu fi hojii hojjetaa jiru waa'ee makanaanii fi amma maalirra akka jiraniif biyya impaayera Itoophiyaa sana keessa maal akka ta'aa jiru waa'ee haala Oromoonis maal keessa akka jiru gaanfa Afrikaattis maal akka ta'aa jiru kana nutti himuudhaa fi asitti argamu asitti akka nu dhuftanii akka nu simattan isin gaafadha nu simadhaa ta'e. Masih jalan kenya jalan jadi yeroo dheeraadhaa fi cichoominaan yeroo mana barnootaatii jalqabee akka Tibaa keessatti beekanii yuunivarsiitii barsiisota Oromoo Noord Ameerikaa keessa Kanaadaa keessa turanii yeroo dheeraadhaa fi cichoominaan isaanis qabsoo Oromoo karaa danda'amu hundumaan gargaaruudhaa fi biyya keessatti qooda fudhachuudhaan biyya keessatti argamu isaanis akka asitti argamanii haala mataa fayyaa ta'e guddina hangafoota hogganoota amantii as keessa jirtanii hogganoota hawaasaa Osloo fi naannoo ishee jirtanii akkasumas dhiifamaa hogganoota adda bilisummaa Oromoo Jaalagafaa Abdiisaa Jaalladhuumsaa Dhugaasaa as keessa jirta. Jalan keenya qabsooniin jalqabnee jala Haayiluu Daargeeffaa as keessa jirtu Jaaluseen hundi keessanuu miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Noorwee ilmaan Oromoo sadarkaa kanatti har'atti walitti deebinee waliin mari'achuuf carraa kana argachuu kootiif guddoon gammadaa baga nagaan wal argine jedha jechuudha. Duraan dursa as gara alaa kanatti imala kana dhufuu maali sababa maal barbaadanii jedhu gaaffii isinitti dhufuu mala waan lama hawaasa keenya alaarraatii fi akkasumas miseensota keenya irraatii hedduu turre hanga kana turuun nuti turre wal mari'atu walitti deddeebi'uu qabsoo kana uummata keenya ala jiruu fi keessattuu miseensota keenya deeggartoota keenya walumaa galaa hawaasi Oromoo qooda guddaa qaba qabsoo kana keessatti hanga kana turuun nuti turre walitti deddeebinee mari'achuu nuti ture qabsoo kana saba kana biyya kana waliin qabna haa ta'uuti haalli biyya keessa xiqqoo ishee erga galleeti haala muddama keessa socho'uu keenyarraa fi darbee waan viizaa adda addaa sirreeffatuun isa caalaa yoo garuu haaluma poolitikaa biyya sana keessaatu xiqqoo nu qabee isa sana wajjin wal qabaa tururraa hanga kanaa turre turuun ittiin turre kanaaf bakka har'a geenye kanatti alaa fi keessaan uummata keenya mariisisnee waliin gara fuulduraatti deemnu keessatti murtiillee waliin qabaatuu qabna kan jedhu murtii adda bilisummaa Oromooti. Biyya keessatti bakkoota adda addaa ummata keenya wajjin mari'annaa bifa adda addaatiin mari'annaa beektota adda addaa ilmaan Oromoo hedduu jira wajjin dhimma saba kanaa haala poolitikaa Itoophiyaa bakka maga'ee kanarraati akkasumas immoo waan fuuldura keenya jiru yoo dandeenye akka Oromoo fi akka adda bilisummaa Oromootti nagaadhaan gara filmaataatti dhiibuu fi filmaata kanaan
furmaati irra wayyaa biyyattii sana keessa akka jiraatu dhiibaa waan jirruuf kana keessatti qoodi uummata keenyaa maal ta'uu qaba akka jedhu kana mari'achiisaa jirra. Yoo yaadattu ta'ee kanarra darbee addi bilisummaa Oromoo ibsa tokko baaseera. Ibsi kunis immoo bilateral, multilateral dhaabota siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran waliin haasa'uu barbaanna. Inni haasofnu immoo politikaan Itoophiyaa yeroo hedduu maraamartoo keessa naanna'aa malee kana keessa bahuu dadhabe. Kanaaf nuti karaa keenya yaada qabna maraamartoo kana keessa akkaataa baanu. Haa ta'uutii yaada adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Inni kaanis gaaffii qaba, dantaa qaba, yaada qaba. Walirraa dhaggeeffannu. Kana inisheet gooneerra. Yaada kanaa fi waamicha kanaaf kan deebii nuu kennanii waliin haasa'utti jijjiirru ni jirani. Ammoo waan adda addaatiin qabamuudhaan yaadichi gaariidha. Garuu jechuurraatii sichi dhufu jennee abdannu jiru. Marii kana banuu barbaadna. Rakkina Itoophiyaa keessa akkamitti bahama kan jedhu. Maaliif adda bilisummaa Oromoo waamicha kana godhe kan jedhu nama iddootiif gaaffiidha. Waamicha kana akka gooneef tokko biyyattii sana keessatti gaaffii ummati Oromoo qabatee ka'e. Maali gaaffiin isaa iyyuu adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa maali? Dantaan ummata Oromoo maali? Saba Oromoo maali? Kan jedhu kana akkuma paartii politikaatti kan ijaaramanii jiraniyyuu kan beeku hin beekan baay'ee xiqqaadha jechuu danda'ama. Moonaa wal tuttuqnee ilaalle keessatti. Namni calliseema politikaa miidiyaarraa fi waan ni oofa malee keessa seenee ejjennoo politikaa maalii qabatee deema. Jaarmiyaan tokko darbee immoo hawaasi tokko gaaffii isaa maali jedhee akka siyaasaattii fi akka biyyaatti keessummeessuun biyya sana keessatti hin jiraanne kan nama gaddisiisu har'allee jiru kun akka mootummaattis gaaffii siyaasaa hundi duuchumatti warra mormitoota filmaata seenuu danda'anii warra mormitootaa fi karaa banneerra jedhu malee siireessa'anii dhuguma gaafatamni itti dhagahame maali gaaffiileen kuni gaaffiilee kana irra ta'anii immoo akkamitti keessummeessamu kan jedhu jiru. Kanaaf maree sana banuu barbaadna tokko kana darbee biyya sana keessatti waan baay'eetu tahaa jira. Waan baay'eetu tahaa jiru kana keessatti waan rakkina nageenyaatu jira, sochii politikaa bal'aatu jira, dantaa politikaa wal dura dhaabbatutu jira. Isaan kun hundi Oromoo gidduutti marii barbaadan akka adda bilisummaa Oromoof keessatti ilaallatti. Tokko akka jaarmiyaa politikaatti ofii keenya akka adda bilisummaa Oromoof keessatti mari'anna. Darbee immoo dhaabota Oromoo wajjin mari'anna. Akkuma Oromootti immoo uummata keenya wajjin mari'anna. Isa kana bakka hedduutti tuttuqaa jirra. Isa kana ala kanallee akka diriirfatee uummata keenya alaa wajjin mari'achuu barbaanna. Isa kana gochuudhaaf ammatti Awurooppaa keessa bakkoota saganteeffanneerra Noorweey kun kalammataati. Isa kana jechuudha. Akeeki bobbaa keenya miilanaa kun. Kana keessatti qabxiilee tokko nan kaasa. Akkuma hunda keenyaatii fi qabxii marii ta'anii fi ka jalqabaa kan hundi keessan quba qabdan waan qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoo karmatti ufuma sochii politikaan waan namni barbaadeef yookaan immoo qabsoo hidhannoo waan barbaadeef akka hobiitti karmatti kan itti nam'ee jalqabe miti. Haalatu isa uume tokkoffaa akkuma Oromoottu akka tuutaatti akka sabaatti addatti gaaffii kana kaasuu ka dirqisiise haala politikaa Itoophiyaa keessaa gaafasii yeroo adda addaatti gaaffiileen adda addaa bifa adda addaatiin baay'ee kruudii fi ka jalqabaa ta'an malee Itoophiyaa keessatti uf arguudhaaf Oromoonni sochii hedduu godhanii seenaa isaanii beektanii isin hundi keessanii ka Macaaftuu Lamaa duratti sochii adda addaa ka Raayyaa Zeboo ka Baalee darbee immoo Western Oromoo Federation ka jedhamu sadarkaa Ingiliziitti iyyata galfatanii
Itoophiyaa keessattis akka tuutaa fi akka gartuutti mootummaa Itoophiyaa keessatti akka dantaan Oromoo keessatti calaqqisu hedduu tattaafatanii sun hin dalagne dhibee garamitti geesse macaaftuu lama akka ijaaramutti geesse. Inni kunis nagaadhaan sochii kana gochuu tattaafate inni immoo dhibee ta'uu hanqataan nagaadhaan sochuu dadhabamnaan gara qabsoo hidhannootti dhibee jechuudha. Oromootu achi keessatti uf arguu dadhabee sirna kana keessatti uf arguu dadhabee gaaffii isaa karaa nagaa yaalee dadhabamnaan qabsoo hidhannootti seename jechuudha. Gaaffiin Oromoo egaa akka Oromootti akka sabaatti cabee akka sabaattiin cabee jedhee immoo gaaffii kana dhageessifachuu barbaade. Otoo biyya addunyaa nagaadhaan dimokiraasiin hojjetu ta'e gaaffii kana keessummeessaniiti achi keessatti walta'insi isaaniis haa ta'u akka biraatti rakkinichi furama ture. Itoophiyaa keessatti kun hin beekamu. Warra gaaffii poolitikaa bifa adda addaan kaasan. Kanuma Itoophiyaatu warra wal gidduutti aangoo poolitikaa wal falmaniif nagaadhaan keessummeessuun hin jiru. Kanaaf har'allee bakka amma geenye kanatti waan qabsoo Oromoo kanaatii fi siiriyees ta'anii ilaalanii mee akkamitti qabnaa fi akkamitti ilaalla ka jedhu paartiilee poolitikaa keessas fedhii sana argaa hin jirru. Barsiisuu uummata Oromoos akkasumas akka sabaatti diiguu dadhabsiisuu fi diiguu ka jedhu ka naannaa jiru bifa adda addaatiin yoo gariinsaa miidiyaadhaan gariinsaan immoo sochii poolitikaadhaan maqaa dadhabuu yoo barbaachise waan baaldaraasitti jiru hundi keessan dhageessanii baaldaraas duubaa humna baay'eetu duubaan isa dhiibaa jira miidiyaaleen adda addaa akkasii biyya keessatti immoo sirnichii fi caasaan mootummaa jiru kun hundi akkasumatti jira. Attamitti gaaffii uummata kanaa keessummeessinee furmaatatti deemna rikagnaayis goonee fi beeknee fi ka jedhu otoo taane ammatti akkamitti addaan dhiifne addaan facaafna ka jedhudha. Inni kuni Oromooti siiriyeesli wal gidduutti haasaanii mari'atanii jaarmiyaa poolitikaa adda bilisummaa Oromoo qofa otoo taane jaarmiyaaleen poolitikaa warri kaanis inni kuni wal gidduutti waan ta'anii Oromoon akka Oromootti osoo dantaa ummatoota biraa hin tuqin gaaffiinsa biyya sana keessatti akka Oromootti siiriyeesli fudhatamee biyya sana keessatti barbaadu sirnuma federaalizimii har'a jiru kana gara fuulduraatti akka inni hojjetu gochuudhaan dantaa isaa immoo Oromiyaa keessatti akka Oromootti akkaataatti bulchuu akka siiriyeesli keessummeessamu kana gochuudhaa fi harka wal qabatee attaak yookaan immoo haleellaa qabsoo Oromoo fi eenyummaa fi sabummaa isaa irratti jiru kana difeend godhachuun mirga isaatii dirqama isaatii jenneetti amannaa jechuudha. Isa kana keessatti waan jaarmiyaalee Oromoo ilaaluudha. Karaa adda bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaaleen Oromoos wal gidduu isaaniitti marii erga jalqabanii turaniiru. Mariin kun waan lama kallattii lama qabatee deemaa jira. Inni tokko kaawufiidoo dabalatee yeroo dheeraa ji'a 8 deemaa ture. Gaaddisa hoogganoota akka jedhu tokko ijaaramee jira akka pilaatfoormiitti. Caasaa fi jaarmiyaa seeraan galmaa'e miti inni kun. Mariima fedhii jaarmota gidduuti. Kana keessatti garuu yaada jajjabaa fi barbaachisoo ta'anii qabxii hedduu gariin isaanii hedduu isaanii sooshaal miidiyaa irratti faca'aniiru. Tokko waan dantaa Oromoon Finfinnee irratti qabu. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uu ishee jaarmiyaan poolitikaa hundi kana dura dhaabbatu jira jennee wal gaafannee hin jiru jennee erga hin jiraanne waliin isa kana kabachiisuuf waadaa walii seenna jennee waadaa walii galee. Waadaa kana eenyutu kabajee eenyutu gara dhiibee hojiirra oolchaan gaaffii haa ta'u malee hundi ofiidoo dabalatee gaafas irratti walii galameera. Kadhammataa waan daangaa Oromooti. Daangaa Oromiyaa fi daangaan Oromiyaa yeroodhaaf akka seeraatti biyyattii heera biyyattii sana keessatti sararametu jira. Haa ta'uti daangaan kun karaa hedduu dhiibamuu fi haleellaa uummata keenya daangaarra jiru bal'inaan karaa Somaaliyaa, karaa Karrayyuu warra Amaaraa wajjin, karaa Darraa warra Amaaraa wajjin gaafii immoo karaa Beenishaangul kanallee ammallee dhaabbateera suni hedduudha jechuudha. Inni kun akkamitti difeendetta mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama isaa bahuu qaba kanarratti akka mootummaatti milishaaf jalatti ajajaa jiru qaba. Kuni eegamuu qaba walii kennineerra.
eegameeraan eegameenneeni waan biraati ejjennoo wal fakkaataa qabanne irraa jechuudha. Sanarra dabalatee inni sadaffaa qabxii sadaffaan afaan Oromooti. Afaan Oromoo kun afaan federaalaa akka ta'u afaan Finfinnee keessatti mootummaan Finfinnee ittiin hojjetu akka ta'u inni kun immoo dafee furmaata akka argatu waliin qabsoofne isa kana ejjennoo wal fakkaataa fudhanneerra. Dhimmoota adda addaa gariin biyyattii sana keessatti jajjaboo ta'anii ka paartiin siyaasaa kamuu irratti garaagarummaan godhachuu hin qabaanne qabaachuu hin qabaanne jedhamanii tatarrifaman jiru. Fakkeenyaaf gaaffii dargaggoota waan hojii dhablummaa biyya sana keessa jiru miliyoonaan kan jiranii addatti immoo baay'inni isaanii Oromiyaa keessa jiranii kana fakkaataa irratti wal ta'aniirra. Kuni firoontii tokko jechuudha. Akka maree ofii ijoollee dabalatee gaafatti lafa taa'amee jiru. Ka lammataa ka as dhiyoo kana bilcheeffataa jirruutii fi bifa seeraa ta'een galmaa'uu fi iyyata galfatee jiru ka gamtaa Democracy Federalism yookaan Coalition of Democratic Federalism ka jedhu dhaabota sadii gidduutti kan mallattaa'e adda bilisummaa Oromooti. OFCdha. Paartii biyyoolessaa Oromiyaa yookaan immoo Oromoo National Party ka jedhu Jeneraal Gamal Kachuun hoogganamu warri kun sadan iyyata galfataniiru akka koaalishiniitti akka fudhatamanii boordii filannoo keessatti Oromiyaa keessatti akka tuutaatti yookaan akka bilookii tokkotti ka dorgoman fedhii kana akka qaban ka jedhu isa kana galfanneerra. Inni kun leegal bodii argatee yoo eeyyamame yoo leegal obstacle yookaan gufuun seeraa hin jiraatiin isa kana jechuudha. Irra siirees ka ta'edha inni kun jira. Isaan kunis of keessatti qabxiilee sila dubbadhe ka Finfinnee ilaalu ka afaan Oromoo ilaalu kan immoo daangaa Oromiyaa ilaaluu fi akkasumas ka eenyummaa fi sabummaa Oromoo ilaalu irratti kabachiisuu irratti ka irratti wal taanedha. Paartiileen keessatti dhimmoota adda addaa poolisii adda addaa ka dinagdee ka lafa ka maalii irratti waa wal fakkaataa qabaatu isaanii gara fuulduraatti ka walii ibsan ta'ullee isaan kana irratti garaagarummaan kan jirre qabu. Kana yeroo jennee jennutti egaa ummatummaanuu akka ummataatti ka biyya keessa jirus ka ala jirus qabxiilee kana waliin difeend gochuu fi waliin harka wal qabatee tokkummaa isaatiin humna saba Oromoo fi Oromiyaa fi mirga Oromoo qabxiilee kana irratti fi dantaa akka sabummaatti mootummaa Oromiyaa irratti qabu kuni akka kabajamu ka jedhu. Maaliif kana kaafame maaliif kana irratti stress goota ati yoo jenne akkanuma harkaa jirtanii karaa hundaatiif tokkoffaa amma naannoo Finfinneetti akka irratti Finfinnee lafti qircamaa jiruu fi daangaan Finfinnee dhiibbatamee ollaalee ka jiran magaalaalee ollaa Finfinnee jiran kana hunda cabsee dhaqee hanga shakkamee karaa Koyyefachee kana gara Shonkoraa kanatti wal qabsiisuu fi dhiibbatamaa jiru karaa warra mootummaa Amaaraanii kun waan addeessaa hedduu ka Direedawaatti jira, ka karaa Wallootti jira, ka karaa Karrayyuutti jira. Isaan kana jechuudha. Isaan kana walaa taanu malee dirqamni irra guddaan mootummaa Oromiyaa ta'e otoo jiru isa kana irratti gaafannii fi yookaan kapaasitii qabuun irraati haa ta'u hanga yoonaaf furmaata qabanii furmaata dhabuun kun garuu akka kanaatti itti fufuun qabu. Ka Oromoon hundi irratti mari'atee harka wal qabatee deemuu qabudha. Waan sabummaa Oromoo fi waan Oromiyaa ilaalu kana ta'a jechuudha. Kana keessatti Oromoon alaa fi keessaanuu mari'atee ammatti mari'annaa asitti fixachuu qofa otoo hin taane bakka hundaa madda marii ta'anii marii qofa otoo hin taane ejjennoo wal fakkaataan Oromoo fi sabboonummaa Oromoo fi akkasumas immoo dantaa Oromoo waliin tiksuu ka jedhu ka hundaa ta'uu qaba ka jedhudha jechuudha. Ka lammataa waan mirga ilma namaa ilaaludha jechuudha. Kan eenyuyyuu irratti wal dhabuu hin qabne waan mirga ilma namaa ilaalu Itoophiyaa keessatti ammallee taanaan haala gaddisiisaadhaan itti fufaa jira bakka hedduutti. Naannoo Amaaraa dabalatee, naannoo Afaar dabalatee, naannoo Oromiyaa immoo bal'inaan keessattuu Oromiyaa keessatti waan dhiittaan mirga ilma namaa bal'inaan akkasitti itti fufuun mee maaltu dhufuuf ta'a attam ta'uuf deemaa gaaffii namni hundi wal gaafatuuf deemudha. Humna kam immoo akka kana gochaa jiru
waraanni wal loluun sirna waraanni walitti dura dhaabbatee wal lolu ka jiraatu inni waan dhiittaa mirga namaa jedhamee himamuu miti. Garuu siivilii irratti immoo hidhaa akkasumas immoo iyyuu ajjechaa bakka adda addaatti siivilii inni kuni naannoo command post qofa otoo hin taane bakkoota adda addaatti ka ta'u addatti immoo dargaggoota Oromoo ka yuunivarsiitii keessa jiran Oromiyaa keessas naannoo Amaaraas ka jiran inni kuni qabxii concern Oromoo bal'aa ta'eeti jira jechuudha. Inni kunis alaa fi keessaan irratti mari'atamee jennu wal fakkaataa qabatamee humna guutuudhaan akkamitti irraanna yoo bakkisaa fi humni kana godhu beekamuu qaba. Karaa keenya hedduu tattaafannee irra eenyu kana duuba ka jiru kan jedhu adda baasuu fi odeessa wal qabataa dhabnullee nu caalaa mootummaan odeessa qaba. Mootummaan immoo odeessa kana release godhaan jiru yookaan uummataafis banaa godhee jiru. Warra gaafan paartiilee poolitikaafis banaa godhee jiru. Akkasitti yoo itti fufee attam taa'amaree kan jedhu gaaffii guddaadha. Isa kana waliinuu beeknee ka irratti waliin furmaata isaa fi waan isaa yookaan mootummaan gaafatama isaa bahuu hanqatu immoo mana wayii barbaadame international intervention dhufee yoon dhaabiin akkasitti yoo itti fufame attam ta'a. Fakkeenya tokkicha kaan kenninu ka hundi keessan tarii social media irratti observe gootanii jirtu jennee amannu ka barattoota yuunivarsiitii ari'amanii jechuudha. Barattoota yuunivarsiitii ari'amanii Jimmaa haa ta'u yookaan immoo Haramayaa irraa haa ta'u yookaan Madda Walaabuu irraa haa ta'u hundi isaanii xalaa wal fakkaataatu kennamaafi. Xalaan kun maqaa barataa sanaa fi ID kaardii isaa fi as keessatti nageenya yuunivarsiitii booressaa waan jirtuu fi naannoo kanatti hin barbaadamtu kanaaf ari'atamte takka jedhu chaappaa yuunivarsiitii sanaa qaba. Maqaa nama kana mallatteessee hin qabu, mallattoo hin qabu, adrees nama gaafatamuu hin qabu akkasumatti ari'atamaa jechuudha. Yuunivarsiitiin irratti gaafatameera Haramayaa yuunivarsiitii administreeshin ofii keenya nuti kana quban qabnu jedhanii Madda Walaabuu gaafachuu tattaafatameera. Egaa yeroo gaafatamu akka qaama seeraa miti ka gaafatu warra baruu barbaadu intirestii warra qabantu gaafatanii miseensota keenya gaafachiisne karaa waldaa Macaaftuu lamaa gaafataniiru. Isaanitti administreeshiniin kun nuti quban qabnudha ka jedhe. So qaama kami kana gochaa jiru kuni mirga ilma namaa, jireenya ilma namaa, egeree ilma namaa, egeree maatii isaanii maatii tokkicha miti maatii bal'aa kan tuqaa deemudha. Kana keessatti haala naannoo Amaaraatti ta'u keessatti 35,000 barnoota isaanii sodaa nageenyaaf jedhanii dhiisanii bahaniiru. Gara nama 200 ka ta'anii ka ari'atamanidha. Suspended or expelled ka ta'anidha jechuudha. Gara nama 20 ol ka ajjeefamanidha. Kun immoo dhaabbataa hin jiru yeroo hundumaa daddabaraa jira. Erga kana ta'e akkamitti dhaabbata? Eessattis dhaabbata kun ka jedhu. Kana qofa otoo hin taane namooti hidhaadhaan bakka hedduutti hidhamaa jiranii karaa bahaa akkasii, kibba bahaa akkasii yookaan ji'a tokkoof hidhameeti bahaa yookaan ji'a lamaaf hidhameeti bahaa. Qaamni hidhu kuni ka seeraa fi sirnaadhaan deemu miti kuni waggaa 27 akkas ture amma jijjiiramatu jira jedhamee wanti jijjiirame jiru akkasitti itti fufaa. Kanaaf gaaffiin mirga namaa ka ilaalu kuni ka Oromoota hunda tuquu fi maatii isaanii tuquu waan ta'eef mootummaan dandahamu kanatti daangaa gochuu dadhabamu immoo ammas falasaa akka sabaatti barbaadachuun uummata Oromoo irraatii gaafata ka jedhudha jechuudha. Isa kana keessatti egaa ka dhimma ijoollee yuunivarsiitii kakaaseera hunda caalaa ka ammatti hedduu nama yaaddessaa fi waan inni ta'ee jirudha. Inni kaan ka koalishinii sansinii tuttuqee ka filannootti darbaa. Ka koalishiniin kun ka ammatti ka gosa lama karaa adda bilisummaa Oromoo ka ijaaramaa jiru yookaan tumsa haa jennu yookaan immoo gamtaa haa jennu afaan Ingiliziitiin koalishiniidha ammatti. Biyya sana keessatti hariiroon paartiilee gidduu seera waan sadiitu tolfamuu danda'a. Akka seera boordii filannootti. Inni tokko merger walitti makamuu jechuudha. Walitti makamuudhaaf akka seera biyya sanaatti
paartiin lama yookaan sadii yoo walitti makamate paartiin mataa isaatiin dura koongirees yookaan kora sabaa godhatee korri sabaa sun murteessuu qaba marji gochuu paartiilee kanaa. Ka jedhudha inni kun yeroo dheeraa fixaa warri marji gochuu barbaadan illee taraa risoorsii hedduu fixaa haala filannoo deemnu kana keessatti ka yaadamu miti nu gidduutti front yookaan gimbaar isa sana yookaan adda dhaabota gidduu ka jedhu inni kunis koongireesa dhaabota gochuu ka barbaadudha. Kanaaf inni salphaan ka koree hojii raawwachiistuun dhaabota hundaa murteessee murtii kanarra dhaabbatanii dhaaboti walitti dhufuu danda'an ka koalishin yookaan gamtaa yookaan tumsa ka jennu kanaadha jechuudha. Isa kana uumnee jirra. Akeeki tumsichaa tokko sadarkaa caffee Oromiyaatti caffee Oromiyaa keessatti gara filmaataatti yeroo deemnu bakka filmaataatti wal dorgomuu fi sanarraa ka'ee immoo walitti bu'iinsi jiraate Afrikaa keessatti yeroo filmaataa vaalensiin beekamaadha. Kun akka jiraanne to'achuudhaaf. Kalammataa wal gidduu keenyallee eessattii fi naannoo kamittidha walii dhiisuu dandeenya eessatti immoo walirratti dorgomuu dandeenya ka jedhu kana qindeeffatuuf. Sadaffaa immoo filmaatatti yeroo deemnuu fi filmaatichi yeroo ta'utti itti bahe filmaata kana sagaleen keenya akka sagalee tokkotti akka bilookitti akka lakkaa'amuu fi mootummaa caffee Oromiyaa gamtaadhaan ijaarrachuu akka dandeenyutti bakka uummata Oromoo bu'ee uummati Oromoo bakka bu'oota isaa yeroo fidatu sagalee isaa kan facaanee fi mootummaa dhaabbatuudhaaf humna irree filmaataa yookaan sagalee filmaataa akka qabaatuuf kana akeeki keenya. Isa kana akkuma sirasiniin jedhe adamsummaa Oromoo fi OFC fi paartii biyyoolessa Oromiyaa gidduutti mallatteeffamee galfameera. Waan hir'atee yoo jiraate boordii filannootti jala jalaan nu gaafata. Eeyyama isaa yoo arganne caffeetta bifa kanaan deemnaa jechuudha. Ka lammataa ka adamsummaa Oromoo ijaaraa jiruu fi OFC'n akka madirikitti dhufee jooyin godha jennee ka abdannu ammoo gamtaa paartiilee adda addaa warra fedhii fi dantaadhaan wal fakkaatan adamsummaa Oromoo Ogaden National Liberation Front Party Benishangul People's Liberation Movement for Justice and Democracy ka jedhu tokko jira. Warri Gambeelaa keessa jiru Kafaa Green Party fi Qimaant hanga ammaa keessan keessatti fedhii isaanii agarsiisanidha. Isaan kana keessa warri arfan ulaagaa boordii filannoos guutanii sartifikeetii harkaa qabanii fi ammaaf wal ga'uu danda'an afur founding organization ta'anii xalaan boordii filannootti galeera. Warri maqaa dhayeessuun hundi isaaniitu gariin isaanii gaafa xalaan galchineeti bulaniiyyuu application isaanii already waliin parallel kanatti miseensa ta'uudhaaf boordii filannootti miseensummaan xalaa isaanii galfataniiru. Warra Kafaa Green Party, Qimaant Democratic Party kana fakkaata. Warri kaan immoo rakkina geejjibaa fi rakkina securityidhaan warra dhufuu hin dandeenye garuu definitely yookaan forsuuf ka dhufani ni jiru. Isa kana isaan kana wajjin taanee sagalee xiqqoo humna qabu tarii immoo dandeenye ka mo'u akka ta'utti bilookii mo'u akka ta'utti hojjechuudhaaf lafa kaawwannetti jirra. Filmaatichi yoo jiraate federaal siitiidhaaf jechuudha yookaan barcuma federaalaadhaaf. Isa kana oofaa jirra. Ammatti waan koalishin kana fakkaataa jechuudha. Kuni ka filannoo ka koalishiniiti. Kana hunda maaliif gootanii ka jedhu gara filannootti deemna jenneeti abdanna. Bittii sana keessatti dorgommii filannoo yoo jiraate uummata kanaaf barbaachisaadha jenna. Waan nagaadhaan furmaata politikaa fiduu murteeffanneeti itti seenne Eertirarraa mootummaa wajjin wal taanee seenne waltajjii keenya adda addaa qabullee adda addaa qabu malee karaa adamsummaa Oromoo wareegama guddaa baafneeti Eertiraa keessa relocate goone Itoophiyaatti deemne. Dhaaba guddaa kan yeroo relocate gootu qabeenya achirraatii kaaftutu jira, humna namaa achirraatii kaaftutu jira. Akkaataatti qubattee sochooftu East Afrikaa kana keessatti hunda isaatu kaaftee
Finfinneetti galee akkaataatti Itoophiyaa keessatti hojjetudha. Murtii fudhannee galle. Murtiin kun murtii guddaadha. Waan baay'eellee ofirraa wareegneerra deebisnee Itoophiyaa keessatti qubannee caasaa diriirsinee fiizikaalii waajjira qabaannee ofiis gadi mana qabaannee caasaa keenya akka haaraatti waan gochuufu waan guddaa nu gaafatee jira. Kanaaf gara filmaataatti deemnee nagaadhaan gara filmaata kana geessuun nuufi intarestii guddaadha. Waan kun hunda erga wareegneeti ka jedhu ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Mootummaan humna adda bilisummaa Oromoo fi deeggarsa adda bilisummaa Oromoo duuba jiru sodaate ammallee lafa jala jalaan ololoota adda addaa waan shakkii ammallee adda bilisummaa Oromoo waan waraanaa keessaan baane maalii haa uffatu malee nuuf murtiidha. Murtii kana qabannee Oromoon yoo nagaadhaan filmaati kun ta'e dantaa guddaa irraa qaba. Kun amantaa keenya adda bilisummaa Oromoollee dantaa guddaa irraa qaba. Kanaaf boordii filannoo keessatti kanneen filmaati akka ta'u dantaa qaban keessaa adda bilisummaa Oromoo tokkoffaa keessa jira jechuudha. Waan filannoo erga akkas ta'eeti maali kan irraa eegamu ka jedhudha. Uummata biyya keessaas mari'achiisaa jira. Uummata keenya alaa jiru kunillee akkana qabaate wal gidduutti marii godhate dhaaba isaa waliin dhaabbatuu deeggaruu dhaaba barbaade filate warra koalishinii kana keessaatti deeggaruu fi jabeessuu dirqama isaati jenneeti amanna. Tokko haala filannoo duraati. Haalli filannoo duraa uummati keenya yeroo jalqabaatiif filmaati kun akka ta'u dhiibaa jirra. Filmaati kun yoo ta'e immoo carraa isa jalqabaa uummata Oromooti. Carraa isa jalqabaa kana keessatti gaaffii isaa waggaa dheeraa ittiin qabsaa bahe sana bakkaan gahachuudhaa fi bakka bu'aasaa isa dhugaa, isa qulqulluu, isa uummataaf amanamaa boor mooyyuu bakka isaa bu'ee mootummaa kan diriirsu filachuu qaba jennee amanna. Kanarratti karaa yaada kana uummata qabsiisu, uummatallee kanarratti mobilaayiz gochuu, kanarratti wal dammaqsuu, kanarratti garaagarummaan akka hin jiraanne kuni dirqama nurraa eegamudha. Uummati keenya ala jiru kunillee uummata biyya sanaa mobilaayiz gochuuf tokkoon namaa neetwoorkii baay'ee qaba. Kanarratti akka nu gargaaru yeroo filmaataan durallee ka biyya seenuu danda'u biyya seenee kanarratti mobilaayiz gochuu irratti akka nu gargaaru kana barbaanna. Maaliif kana jette tan biyya sana keessatti filmaata hedduu keessa darbine uummata keenya bifa adda addaadhaan dammaqinsa isaattis dhimma bahanii yeroo filmaataa keessatti yookaan maallaqa guddaatu faca'a. Maallaqa guddaa xiqqoo tokko argateeti namni sagalee isaa waan irra oolcha yookaan immoo bifa adda addaatiin deception and cheating kan jedhan sana bifa adda addaatiin deemaa jira. Kana hunda dhorkine waan ni jechuudha. Kanaaf uummati keenya mata mataan ka fiduu danda'u dhaqee akka galmaa'u kanarratti mobilaayiz gochuu sagalee mooyyuu nama bakka isaa bu'uusa dhugaa mootummaa bakka bu'aa ka uummataa ka jalqabaa akka ta'u uummata keenya qopheessu keessatti inni kun hundi galmaa'uu fi uummata qalbiidhaa fi qaamaan qopheessu keessatti kana irratti akka wal gargaaruu fi hundi keenya waliin dhaabbannu jechuudha. Ka filmaata duraati inni kun yeroo filmaataas immoo namni gadi bahee akka bahuu fi akka filuu fi sagalee isaa akka darbatu sanduuqa sana keessatti kanarratti wal gargaaruudha. Sadaffaan immoo ka filmaata boodaati. Ka filmaata boodaa biyyattii sana keessatti mala adda addaatiin sagalee sanduuqa keessa bu'e sana ni hatamaa yookaan waliin dhaamaa yookaan immoo akkaataatti bakka filmaati ta'e irraa gara seentiraalitti riipoortitti ta'u yookaan gabaafamu akkaataatti waliin dhahamee gar tokkotti sagaleen jallatu jira. Kana tiksuu keessattis uummatis bakka bu'aasaa ka daawwatu mootummoota paartiileen siyaasaas bakka bu'aasaanii ka daawwatan ni ergatu. Kana hunda keessatti akka wal gargaarudha. Hunda caalaa immoo kana sochoosuuf dinagdeedha barbaada jechuudha. Dinagdeen kun haala nuti ka dorgomaa jirru paartii biyya bulchuu wajjini. Paartiin biyya bulchuu risoorsii guddaa qaba. Kanaaf risoorsii dhabnee yookaan deeggarsa dinagdee dhabnee socho'uuf geejjibaaf yookaan loojistiks darbee immoo waraqaa filmaataa ittiin of beeksistullee gahaatti maxxanfachuu dadhabuudhaan kun hundi yoo kilaamsite carraan kun nu darbuuf deema. Kan waan ta'eef sabni kun akka sabaatti haala kana keessatti mo'ataa ta'e akka bahuu fi
dinagdeedhaan dhaabotii siyaasaa kana bira dhaabbachuuf wareegama baasuu qaba. Kanarratti immoo namni keenya alaa dirqama guddaa ofitti fudhatuu qaba. Nu deeggaruu qaba yookaan dhaabota biraa akka deeggaruu qaba. Kana murteeffattanii itti deemuu qabdanii waan filannoo kanuma jechuu jirra. Kana keessatti waan filannoo shakkii hedduutu jira. Walgahii boordii filannoo sadhumaa kanarratti ka'eera. Haala nageenya biyya sanaa haala mooyyoo adda addaa irraatii filmaati ni ta'a moo hin ta'uun gaaffiidha hundaatiif. Kana afaan isaa guutee ni ta'a yoo ta'e illee amansiisaadha ka jedhu mootummaanis hin hatu ka jedhu tokkollee hin argattu biyya sana keessatti. Haa ta'uuti akkasuu ta'e filmaati biraa hin jiru. Filmaati kun darbee yoo akka biraatti darbe ka irratti walii galullee hin jiru darbuudhaan illee waan kanarra wayyaa argachuudhaaf wanta amansiisaan hin jiru. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootti uummata Oromoo kabaasuuf filmaati kun yeroo isaa eeggatee akka ta'u gochuu qofa. Sana booda waan dhufu hin beekamu. Yookaan immoo waan irratti walii galamu hin ta'u. Jeequmsa hedduun illee dhalachuu danda'a. Mootummaan kun illee akkamitti itti fufaa ofiiyyuu paartichiif keessatti of jeeqaadha. TPLF achi baheera. Ka hafee PP ka utubee kun Prosperity Party ka utubee kun hagam of keessatti waan amansiisaa ta'e kana gaggeessan gaaffiidha. Yoo kun immoo kana caalaa dheerate waan irra hamaattu deemuu danda'a ka jedhu tilmaama hedduu jira. Kanaaf ka filannoo kana keessatti boordiin filannoo dirqama isaa akka bahu kanarratti waan amansiisaa akka hojjetu kana geej gochuutti jirra. Kanuma waliin quba qabaannee gara sanaatti dhiibbatu ka jedhudha. Haa ta'u filmaata kana humnootiin barbaanne jiru warruma paartii siyaasaa galmaan keessaatti maaliif akkaataa deemsa politikaatiin paartiileen siyaasaa Oromoo Oromiyaa keessatti deeggarsa guddaa argatu. Sagalee guddaan immoo Oromiyaatii dhufa inni kaan bakka biraatii walharcaasaadha. Kanaaf hunda keenyaaf anjaa miti haalli sekiriitii anjaa miti haalli maaloo anjaa miti filmaati kun darbuu qaba jedhanii warri falmuu barbaadan jiru. Inni kun gara fuulduraatti maal yoo darbe immoo maali furmaata ka jedhu sana hin qaban akkuma jalqaba isinii ibsuu yaaletti. Kanaaf kanas quba qabaannee waliin hordofaa ofii keenya garuu gidduutti kaampii Oromoo gidduutti kanarratti yaada adda addaa otoo hin jiraatiin gara kanaatti akka dhiibbannu dantaa keenya dantaa Oromootti jennee amannaa kanarratti akka nu deeggartan barbaannaa jechuudha. Dhimmi filannoo kanadha. Egaa xumurarratti kun hundi walitti cuunfamee Oromoon ka jalqabaa waan Oromiyaa keessatti attaak jiru sanan walii ibsinee ka waliinuu quba qabaannee waan ni jennu waan filannooti jira. Waan immoo akka paartiilee siyaasaatti laayinaappiitu jira. Kan hundi wal qabate erga kana jenneeti Oromoon bakka gaherraati paartii kamuu keessaa jiraatu yookaan paartii kamiyyuu haa deeggaru keessattuu paartiilee independent ta'an yookaan bilisa ta'an kana kanaan duraa keessaa bahanii bifa naamusa qabuun dura nagaadhaan filmaati kun akka xumuramuu fi filmaata kana keessatti mootummaa naannoo Oromiyaa Oromootiif ka wabii qabu tokko ijaarrachuu irratti dhiibbatu kan waliin jenne. Yoo kun hanqatee biyya sana keessatti wanti ta'u hin beekamu yoo kun hanqatee filmaati kun hanqatee waan hin yaadamne dhufee ka jedhudha. Inni kun filmaataaf ka of ijaarree fi akkasitti wal qabannee ka deemnu sun ka biraa akka biraatti dhufu sanillee keessummeessuuf nu gargaara. Sagalee Oromoo ammaan booda wal dura dhaabbachuuf walirratti waan ni ta'u sana maaneej yoo nuti goone waan hedduu keessummeessuu ni dandeenya. Kanaaf nu waliin dhaabbadhaa dinagdeen deeggara garatti deemnu akeekee kallattii keenya walii ibsine kanarratti nu deeggaraa fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Inni kaan immoo yaadaa fi beekumsa isin biraatii eegnaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa. Waan baay'ee gadi kaasanii jalqabee maaltu uummata Oromoo maaltu qabsoo jalqabsiise maaliif qabsoon kun jalqabame kan ka'e hacuuccaan marraa kan ka'e karaa nagaa waa hundumtuu yaalamee
karaa nagaa sochiin yaalamaa ture hundumtuu homaa bu'aa argachiisuu hin dandeenye hacuuccaan itti fufee kanaaf gara waraanaatti karaa hidhannoo itti geggeessuutu dhufe. Kun utuu ta'ee jiru biyyatti nagaa buusuudhaaf immoo deebinee kanaafis hojii karaa nagaa deemnee biyya keessatti dhaabbachuudhaaf hojjetaa jirra. Jaarmolee poolitikaa kan Oromoo ta'anii kan Oromoo hin taanes hunduma wajjiniin akkamittiin gara fuulduraatti akka ceesifamuu danda'u kan jedhu waa'ee haqa dhala namaa irrattis hacuuccaa amma mootummaan amma deemsisaa jiru haala amma jedha deemaa jiru kunis immoo hundumaayyuu kan yaaddessaa jiru. Kun utuu ta'ee jiru filannoo amma yaadamee jiru akka fiixaan bahuu fi karaa keenya inni hojjennaa kanaaf itti seenne yoo kanaafi gargaarsa ta'uu malu akka nu gootanii kan jedhudha dhaamsi isaanii. Waa'ee gargaarsa ilaalchisee itti aansee amma jaalli yaddiin immoo waa'ee dinagdee irratti xiqqoo haasaa gabaabaa nu godhu yaaddi nuus madda jedhatama. Akkam jirtu? Nagaa yeroo duraatti Osloo dhufe namni Osloo kanatti babbareedaa ta'uu isaa hubanne hedduu surraa gammadee hin jira jechuudha. Gabaabatti wanti dinagdee kun ilaalaa dinagdee guutuu jaanii sanumaan inni xiqqoo waa jechuu barbaadaa jechuudha hedduu waan jiru. Akkuma beekamutti addi bilisummaa Oromoo qabeenyi isaa eenyu? Uummata Oromooti. Uummanni Oromoo qabeenyi qabumaa eenyu? Sodaatiin ajaa sanuma isin. Tole kan ugu jennu waan jennuuf qabna jechuudha. Wanti jennuufi maali? Addi bilisummaa Oromoo qabeenyi inni sosoon qabeenyi inni hanqarraa qabsoo ta'e ittiin gaggeessee as ga'e qabeenya uummata Oromoo irraa argamu jechuudha. Uummata Oromootu adda bilisummaa Oromoo karaa qabeenyaatii fi karaa hundaanuu gargaaree cinaa dhaabbatee asiin ga'e jechuudha. Kana wanni godhuuf maali? Addi bilisummaa Oromoo kasaati isa keessaa bahe jechuudha. Isa keessaa dhalatee jechuudha. Qabsoo keessaa bahe hadhaa keessaa bahe ilmaan isaa meeqatti wareege jechuudha. Kan saati ownership isa qaqqabu uummata Oromooti jechuudha. Kanaaf dhaaba kana gargaaree as ga'e jechuudha. Gargaarsi addi bilisummaa Oromoo eega bu'uureeffame irraa jalqabee mootota irraa lakkaa'es jaarmoo gargaaraa irraa argate hedduu xiqqaadha. Irra guddaan uummata Oromootu adda bilisummaa Oromoo as ga'e jechuudha. Har'a ga'een as dhufne haalli keessatti deemnu immoo kan dur irraa gargar jechuudha. Keessattuu hamma itti deemnu kun akka ajjureen jeetti haala hamaa haara rakkisatti itti deemne jechuudha. Haalli amma itti deemnu kun kan dur caalaadha. Waa hundaanuu adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuu barbaachisa jechuudha. Yaadaanis ta'e keessattuu dinagdee. Beektuu dinagdee kun waa hundarra humna dinagdee qaba. Addunyaa irratti humni takkaas namni humna qabu. Takkaas mootummaan humna qabdu. Uummanni humna ta'e biitti humna taatee jiraachuu dandeessu biyya qabeenya qabdu jechuudha. Kanaaf qabeenyaa fi horiin mataan isaa humna jechuudha. Humna qabu irra isaatu caala. Kan addunyaa tana waliin qabee deemuu jiru jechuudha. Oromoon maaliif gabroon? Isin jibbanii isin gabroomsanii lakki. Hiyyummaatis isin gabroomse. Isaaniitu hiyyeeyyii ta'ee qabeenya keessaniif isin gabroomsaa jiranii jechuudha.